Tole, walla keenya miti. Isin jaalanna, isin kabanya, nu jaalattu, nu kabajju. Garuu amma immoo uummanni amma kana mana bakka jiru seenuu hin danda'u. Poolisoonni isin dabarsan nullee akka isin seentan yeroo kana isin eeyyamuu hin dandeenye. Sababni isaas haalli ammatti jiru nageenyi keenya seerii miti. Kana waan ta'eef diinni kallattii adda addaatiin nu keessa galee nu miidhuu danda'a waan ta'eef osoo poolisiitti hin bu'iin wal dhageessanii ofii keessaniif wal ajajjanii waliif ajajamtanii poolisii faana walitti bu'iina tokko lammaffaa immoo amma dhageessu. Nama jirtan kanaan baay'ee ulfaataadha rakkisaadha beektanii asiin qofa miti karaa gaaraallee uummanni keenya akkanatti jira wal dhaga'uun wal danda'uun akkuma wal jaalannu wal kabajnu wal danda'uun wal dhaga'uun immoo dirqama nurra jira mitiire kanaafuu wal dhagaa walaa dhageenyu wal dhageenyee nagaadhaan asirraa bittinnaa'uu qabna isin jaalannaa isin kabajnaa nu dhagaa yeroo barbaadan immoo yeroo biraa dhuftanii nu dubbisu galatooma geetu amma isatu erge gamaa ganallee walitti bu'an jennaani wanti nu dubbatameera haalli nageenya keenya akkaataa nama ittiin jirru uummanni amma kanaa yoo dhufe sirrii miti diinni kana isin keessa galee nu miidhuu danda'a isin miidhuu danda'a kanaafu wal dhageenyee wal kabajnee bakkum jirtanitti nuuf tura booda garuu yeroo biraa akka barbaadan dhuftanii mana keessanii dhuftanii nu laaltuu isin jaalannaa isin galateeffannaa poolisiidhaan walitti hin bu'ina nama tokko walitti hin bu'ina nagaadhaan jaalalaan wal gorsaa gara deemtanitti deema.
namoota mana hidhaa keessa turan warra dararraa adda addaa keessa turan akka isaan hiikamaniif akka isaan maatii isaaniitti dabalamaniif akka isaan isinitti dabalamaniif uummata qabsoo gochaa tureetiif nagaa isin gaafadhee galata isinii galchuu duwwaadha. Galanni keessan guddaa galatoomaa. Sabni tokko ta'ee sabni wal dhaga'u sabni gamtaa qabu yoomiyyuu alagaa jala hin jilbeenfatu. Uummanni keenya waggaa dheeraadhaaf alagaa jala cabee kan inni ture gamtaa har'a qabu kana sababii hin qabneef ture. Har'a garuu rabbiif galanni haa ga'u. Oromoon tokko ta'ee mirga isaa kabachiifachuudhaaf yeroo inni itti ga'e sababii ta'eef ammallee kana keessatti namooti qooda fudhatan hundumti keessan galanni keessan hin badin galatoomaan isiniin jedha. Naamusa amma qabnu kanan wallaga'uu amma qabnu kanan jaalala amma qabnu kanan tokkummaa amma qabnu kanan itti hafuufnu. Amma yeroon isaa yeroo itti wal qoodan miti. Yeroo itti siyaasaan adda wal baasan miti. Yeroo itti paartiidhaan adda wal qoodan miti. Yeroo itti amantaan wal qoodan miti. Amma yeroo itti tokko ta'anii kaanii mirga ofiif qabsaa'anidha. Kanaatiif ammallee qabsoo guddaatu fuula keenya dura jira. Qabsoo baay'eetu jira. Qabsoon kanaan waan raawwate isin ittiin fakkaatin. Qabsoo inni guddaan ammallee fuula keenya dura jira. Kana caalaa walitti haasa'uudhaaf walii wajjiniin haasa'uudhaaf yeroo baay'ee qaban gara fuulduraatti akkuma nagaadhaan dhuftani nagaadhaan qeeqeessanitti gala. MashaAllah bar jaarraa abbaa gadaa taatee baatee bar. Awwa gami. Shamsuudhaaf ilillii ol facaasaa gutakka warreen asirra jirtan. Awwa Shamsu. Awwa falma. Awwa ta duraan baga gammaddee hidhaan qoraasuma dhiiraati. Baga rabbi si baasee. Immoo wanta kan sin jechuu fedha haala isinillee hidhaa jirtan wanni nuti isiniifillee sagalee taa'aa turre wanni isiniif iyyaa turre. Barri lamaan kun nama hedduu nu gingilchee nama dhugaa fi nama dharaa adda nu baasee eenyutu dhugaadhaan qabsoo tanaaf quuqama eenyutu dhugaan obboleessaa wajjin nyaatee dhugaa arraan tana namoota Jawaar wajjin nyaatanii dhugan keessaa Shamsaddiin Xaahaa nama dhugaadhaaf qabsoo Oromoo tanaaf obboleessa ifiitiif jiraatte mee akkam ture mee dura uummata keenya asirraa galgala garama sagalee sii tahaa ture ka sagalee sii tahaa jiru mee salaamtaan dhufuu dhigaa alhamdulillah kuno arraan tana kuno areenninis jaarraa abbaa gadaa aboo firaanaatiin areetaan illee inni magarsaammaa tana na hinaafsifte ayee dura baga gammaddanii sun hundinuu warri ala jirtanis warri keessa jirtanis alaa keessaan manni Oromoo hundinuu rabbitti aanee isin galatoonfatu barbaanna hedduu galata keessattuu warri diiyaaspooraa galata guddaa nu biraa qabdanii gammachuun teenya immoo gammachuu teessan taarraati. Akkami waan si gaafa dhugaa atuu surprise na goote gubbaan na seente sila gaafii fi waa hedduu si qopheessa waanuma mataa keessa jiru si gaafadha. Akkami tuma ulee sanirra haftee afaanuma keetira dhaga'uu feena. Maal uleen akkatti nutti tolchitu ni sheekomnee gaggabannee uleedhaan. Uleen isin gabbiste. Egaa dawaa nu taate
Abshir. Jarri beektaa bakka hin taane na qabde silaa gaafa san Jawaar fa'aa hojii qabame ulee waliin gartuu beektaa. Akkasii Anaa galgala bilbilaan haasoo jiru. Aba waan akkanaa kaaftee naan jaa namni waan takka rakkoon hin jiru hin jaani milakkaa jirri bilbila dhaggeeffataa turte. Aya. Galgala silkii cufee ganama giseen hirribaa ka'u. Boolee Mikael anaa dhaqee qoonqoon barbaade giseen jiru. Daqiiqaa kudha hin dhaabbanne samii guutee eessaa dhufte hin beekne. Anuma qaba bara waajjira poolisiitii odoo na yaamanii numan dhaqa ture. Anuma kana gaafa san gaagan goone beektaa makiinaa shan anuma qabu dhufan. Erga hiikuun isaan olin gammachuu koroneel gammachuus haa ta'u abdii raggaasaas haa ta'u lammii beenyaaf haa ta'u hedduun isaanii hidhatti hafanii jiranii isaan kanallee gadhiisuun dirqama jenneeti asumaanuu dabarsuu feena. Inni kamuu jecha oduu erga dhageenye gara torbee sadii ga'ee jira. Isa kanaaf deddeebilee gaafachaa turre waan tokko tokko dhagaa'aa turre. Nuti dubbii kun deebi'ee gara boodaarra ture jennaan xiqqoo qalbii nu qabee ture. Haa ta'u malee ayyaana kanarratti uuma tokko dhageenya jennee eegaa turre. Akkuma kanaan eegnu har'a gara galgalaa erga lafti akka isaan gadhiifaman isaan keessumaa hooggantoota kaafaa hojjetan kan galmee obbo Jawaar Mohammed jala jiran akka isaan gadhiifaman gara galgalaa kana dhageenye jiranus maatii isaanii irraati. Haaluma kanaan akkuma isinis argitanii namoota sadiirra kan hafe warri kaanii gadi ba'anii jiru jechuudha.